Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota miliyoon besti akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa godha galata rabbisiis baga jiraatan isiniin jechuun barbaada. Adaraa keessanii warroonni Jordanii keessa jirtanii Beeruutii keessa jirtanii of eeggannoo guddaa godha. Irratti illee beeku xiqqoo biizitee kanaa jedhee tambadee dhugaa rabbii Jordaniitti darbee jira. Ani amma mucaan hiriyaa kootii tokko Jordanii jirti. Ijoollee baay'ee jira dhugaa rabbii ijoolleen beeku Jordaniini. Ijoollee hedduutu jira jechuudha. Kunoo amma viidiyoo asirratti argitan kana amma waraabdinitti ergite jechuudha. Xiyyaarri samiirratti xiyyaarri warra Rukkutaa jirti jechuudha. Akkuma argitan viidiyoo kana ilaalaa isiniin jechuun barbaada. Maloo of eeggannoo godha. Wallaahi mucaan tokko hiriyaa kiyya utuun hin deebiin jedhuun achitti deebite. Dubaayitti deebii kuyaatariin deemee utuun jedhuniitu achitti deebite jechuudha. Kunoo amma ka dubbiin dhuftee jirti. Rabbiin isin haa eegu. Waanni rabbiin uumaan keessan inni nagaan biyya keessan isin baase, inni nagaan maatii keessan biraa isin baase nagaan deebise biyya keessan itti isin haa galchu hunduma keessan iyyuu kana harki namaa hin danda'u. Kana dandeettii guddaa qabaatanii fi ofirraa deebisuun hin danda'amu. Kana kan namarraa deebisu rabbi tokkicha qofa. Afaan qabdaniin billaaleeki du'aa godhadhaa. Rabbiin karadha hin baane malee akkatti gallu hin beenu. Biyyo indalagannaa hin hojjetanna akka riyaa keenyaatti jennee dhufne malee akkatti deebine maatii keenyatti gallu hin beenu jechuudha. Kan biyyaa nu baase rakkina, kan biyyaa nu baase of jijjiira jennetu biyyaa baane malee biyya hormaatti hafnaa miti. Adaraa keessa rabbi jedhaati du'aa godha baqa. Yerootti rabbi keessan kadhattanii, yerootti salaattanii, yerootti rabbi keessan kadhattanii, uumaa keessan jilgeenfattanii kadhattanii baqa ijoollee biyya arabaa jirtu kanaafi du'aa godhaa fi kadhadhaa jechuudha. Inni raanfatina dhugaa rabbi wanti kuni kadhannaa malee gonkumaayyuu deebuu hin danda'u jechuudha. Kan namarraa deebisu rabbi qofadha. Wallahi hedduu nama gaddisiisa. Hedduu tokko nama gaddisiisa. Warroonni biyya nagaa jiru jiraachuu dandeenya. Bor carraan kun immoo deebi'ee dhufee qaqqaba. Amma biyya Jordaan kana namni yaade hin jiru. Dhugaa rabbii yaadanii beekotu yaadde mucayyoon kun illee deebitee hin dhuftu jechuudha. Amma baay'ee tokko garana nyaachaa jira. Baay'ee tokko qalbiin kun cabaatti jira. Dhugaa rabbii ani amma viidiyoo isheen natti ergite mana jala mana ishee jala. Mana mucayyoo ammaa jala jechuudha. Bakki isheen amma viidiyoo kana natti ergite mana ishee jala gibbii jala. Dhugaa rabbii gibbii jala meedaa kana keessa olii gaffiiga. Xiyyaarri jechuudha. Bakkee kana olii gaffiiga jechuudha. Viidiyoo isaa asirratti nan galcha xiqqoodha malee gara duddubaatti deebisaa lala warroon nama dhuftanii wallaahi ijoollee keenya yaa ijoollee Oromoo keenya dalagachuu biyyaa baane saba kamiin iyyuu haa ta'uuti. Saba warra faranjii kanallee haa ta'u warra bira dalannullee haa ta'u. Du'aa godha. Ilmummaa namaatii du'aa godha. Sharri walitti yaadina, hamaa walitti yaadina. Sa'aatiitti duunuu hin beennu, sa'aatiitti addunyaa kanarraa fudhatamnu hin beennu. Har'a duunaa bor duunaa keenya hin beennu. Otuutti beenne bari hin qophoofna. Otuu har'a duunaa bor duunaatti beenne itti qophoofne cubbuu keenya ofirraa fixaa oollaa jechuudha. Hundumti keenya cubbuu dalagaa oolla. Hundumti keenya waan hin taane dalagaa oolla. Afaan keenya waan gaarii naasofnu, ija keenya waan gaarii ilaallu, gurra keenya waan gaarii dhaggeeffannu. Addunyaa kanarra kan jiru eenyutu waan gaarii dalage beeka? Eenyutu waan gaarii kun waan gaariidha rabbii biratti fudhatama qaba jedhee rabbi gammachiise beeka? Injiru bar hunduma keenya meetaa of ilaala. Ija keenyaan ilaalleetu dogoggorra. Nama hamanneetu cubbuu fudhanna. Gurra keenyaan waan dhaggeeffannu wanta gaarii hin dhaggeeffannu. Namni yoo wanta gaarii gorsa gaarii illee nama gorsee nama jala teenya hin dhaggeeffannu. Yoo arrabsoo wanta baalagee ta'e immoo jala teenya dhaggeeffanna. Kun bar cubbuudha. Isin nama arrabsuu qofa miti. Hatuu qofa miti. Ejjuu qofa miti. Ija keessanii waan ilaaltan yaa sammuu keessanitti waan qabatanii hamaa namatti yaaddan kun cubbuudha bar. Isin cubbuun hatuu hejjuu kana kanatti beektu sobuu kana kanatu cubbuu isinitti ta'a. Ija keessaniin ilaaltan jechuun iyyuu cubbuudha. Namni guyyaarraa otoo cubbuun hojjetin hin oolu. Madaamii keenyatti maallaqa nuu kaffalte birri nuu laatte madaamitti illee aaraa oolla. Maakkana naa ajajji maakkana godhatti jenna madaamitti kun cubbuudha. Maaliif garba taane hojjechuu dhufne waan ta'eef mataa gadi qabanne hojii madaamii hojjechuu qabna malee irratti of utaaluu hin qabnu jechuudha. Amma keessaa baanutti dalagachuu dhufne waan ta'eef mataa keenya gadi qabanne dalagachuu utaaluun dhufne kanaaf iyyuu jechuudha. Saatiitti duutaniif yerootti duutan hin beektu. Carraan achi qaqqabee jiru nus nu qaqqabuun hin oolu. Of qopheessaatii ta'a.
of qopheessaati ta'a. Bakka jirtanitti of qopheessaati ta'a. Rabbii keessan du'aa godhadha. Rabbi dhiifama naa godhi. Yaa Waaqa dhiifama naa godhi jedha. Waaqayyotti bu'aa deema. Yoo kaatanis yoo teessanis gaafa hojii hojjettanis masmurii banadhaati gurra keessanitti qabadhaati dhaggeeffachaa deema. Quraana qaraa deema. Akkasitti of gattaniin deemina saatiitti duutan saatiitti baddanii bu'aan hin beekneef iyyuu of sirreessaa deema. Yeroo hin beeknu kaa yeroo itti duun hin beekne of qajeelchuu qabna. Yaa Rabbi kiyya na qajeelchi. Yaa Rabbi kiyya na qajeelchi. Ani tokkotti kana na balleessaara. Yaa Rabbi kiyya na qajeelchi. Wallaahi an dura akkana miti. Bakka tokkotti kana jala deemeetan badeetanii gadhee ta'e yaa Rabbi kiyya na qajeelchati. Ofumarraan jalqaba. Ani jallattuudha. Ani badduudha. Yaa Rabbi jallattu. Yaa Rabbi kiyya na qajeelchi. Asirratti bahee kadhachuu miti keessaan jilgeenfatanii kadhachuu keessaan du'aa godhachuu Rabbitti boo'u isa kan namarraa deebisu boo'u. Yaa Rabbi ijoollee keenya biyya bakkee jirtu yaa Rabbi yaa gooftaa ko'ati isaan eegi. Nagaan biyya isaaniitti baafte nagaan biyya isaaniitti isaan gashii yaa Rabbi Allah. Yaa Rabbi koo garaa koo na gubate dhugaa Rabbi garaa koo na gubate. Hin baane barre. Dalaganna jenne biyya baanetti ijoolleen keenya karaatti hafte dhugaa Rabbi. Rabbiin isaan eegu. Wanti addunyaa kanarratti ta'aa jiru wanti biyya lafaa irratti ta'aa jiru bakka rabbumta isaan eegu. Bakka du'aa godhaafi du'aa waliif godhaa. Waliin waqqasinaa waliin xiqqeessinaa waliin tuffatinaa bakka waliin tuffatinaa. Ijoolleen biyya arabaa jiru hundumtu waliin tuffatinaa. Wal kabajaa wal jaalladhaa. Waliif galaa. Tokko ta'a. Rabbiin isin haa qajeelchu. Warra jaallattan warroota tokko tokko koomintiidhaan jaallatu Rabbiin isin haa qajeelchu. Waan gaarii barreessaa namaaf. Yoo namni balleesse moo balleessitee irraa deebii jedha irraa deebisa. Malee dabaatti namatti noofinaa. Waan gaarii namaaf yaada waan gaarii waliif yaada. Rabbiin waa qajeelchu. Hunduma keenya Rabbiin waa qajeelchu. Ijoollee Jordaaniin jirtu ijoollee Beeruutiin jirtu bakka dubbiin kun jirtu ijoollee Oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sallamni uumama dacheen nama ta'e uumame Rabbiin isaan eegu bakka isaan jiranitti biyya sana biyya nagaa godhu. Du'aa godhaaf isin jechuu barbaada viidiyoo isiitiin dheeressu sagalee isiitiin baay'isu amma mataan hidheeyyus. Mataan hidhee barre viidiyoo mucayyoon natti ergite mataan hidhaan amman arge beektaa. Mataa koo na oofe dhugaa mataa koo na oofe. Sila rukutamnee jirra barre ijoolleen biyya arabaa jirru kun rukutamaadha mataan keenya. Amma immoo gaafa waa dhageenyu immoo mataan rukutamaa dhuga maal dhagaarraa jiru. Suudii kana keessattis maali nama 47tti murtaa'edha waan itti murtaa'eefis hin beekan warri tuktukii kana rastooran qabanii naa galuu dide. Waan itti murtaa'eefis hin beekan Rabbiin isaanillee abaasu Rabbiin isaanillee yaadatu. Mee waliif du'aa godhaa mee waliif karadhaa afaan qabdaniini walii keessaniif karadhaa. Rabbiin hunduma keessan haa eegu. Yoon balleessa dhiifama naa godhaa. As YouTube keenya adabee waan jiruuf asirratti dhufuu hin dandeenye sa'aatii maaf jedheen viidiyoo waraabaa sa'aatii waan narraa kaafatuuf iyyuu kanaaf dhiifama naa godhaa isiniin jechuun barbaada. Yoon balleessa dhiifama naa godhaa ani hunda keessan iyyuu nan jaalladha. Isin na jibbitan iyyuu ani Rabbiif jechan isin jaalladha. Namoonni na jibbitan jirtu namoonni na balaaleffattan jirtu ani garuu hunduma keessaniif iyyuu dhiifama godheera. Hunduma keessan iyyuu Rabbiif jechan isin jaalladha. Maaliif har'a du'aa bor du'aa koon beeku. Utuun guyyaa koo beeke itti qophaa'inee gadha garuu hin beeku sa'aatiin itti dhufee na fudhatu hin beeku waan ta'eef jallaa hojjechuun barbaadu qajeelaa waan gaarii hojjedhe duun barbaada. Rabbiin arrabattii koo kanaaf ijattii koo deddeemtee gurrattii koo waa dhaggeeffattu kana Rabbiin naa eegu. Galatooma warroonni isinitti balleesse dhiifama naa godhaa. Nagaan turaa dhiifama wanti caaleen jiru lapheera onnee keessa irraa dhiifama naa godha. Yoon balleesse kana balleesse koominti jalatti naa barreessa irraa deebi'a bakka nu tokko waan ta'eef hormatti wallaachuurraa wal dabarsinee diinaa wal kennuurraa wal gorfannee wal deeffachuutu caalaa jechuudha. Kanaaf galatoomaa hundumti keessan iyyuu baay'ee.